Daa'imman bilxiginnaa aanaa Aayiraa keessatti dirqamaan hawaasa irraa dhiiga fuudhaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Aayiraa magaalaa Aayiraa keessatti lukkeeleen bilchiginnaa gaafa Hagayya 18 2026 jiraattota dirqamaan qabuun maqaa kennaa tajaajila lammummaa jedhuun fedhii malee dhiigarraa fuudhaa turuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanichatti itti gaafatamaa buufata fayyaanichaa kan ta'e namni maqaan isaa Eebbisaa Abbabee jedhamu waayillan isaa dabalatee magaalicha keessaa olii fi gadi naanna'uun konkolaachistoota mootoraa baajaajii fi konkolaattota biroo hojjettoota buufata fayyichaa guutuu fi jiraattota magaalichaa hedduu walii galatti hanga gabaasni kun qindaa'etti namoota 318 ukkaamsuun gara buufata fayyaa geessee dhiiga limeetira 500 walakkaa leetiraa dirqiin akka kennan taasisaa turuu jiraattonni magaalichaa heeraniiru. Ergamtoonni bilchiginnaa aanichatti gocha badii fi ciggaasisaa kanaa gara jabinaan uummaticha irratti raawwachuuf karoorfatanii hojjettoota baankii dhiigaa godina gara aanaatti afeeruun hojjettoonni kunis waan ogummaa fayyaa fi seeraan hin deeggaramne kana uummaticha irratti raawwachaa jiru jedhu jiraattonni. Akkaataa seeraa fi saayinsii fayyaatiin namni tololtummaan dhiigaa arjoomu tokko fedhii erga qabaatee booda dhiigni isaa qulqulluu ta'uun qoratamee fi dhiiga kennuufis dhiiga gahaa qabaachuun qorannoon erga taasifamee booda dhiiga kan arjoomu yoo ta'u murni badii kun garuu dhimmoota haal duree guutamuu qaban kanaaf homaa tokko osoo dantaa hin qabaatiin kaayyoo mataa isaanii qofaaf hawaasicha irraan miidhaa hamaa gahaa akka jiran jiraattonni dabaluun dubbatu. Gochi qaanessaan humnoota badii piippiin jiraattota magaalichaa irratti raawwatame kun hawaasicha akkaan kan rifaasise ta'uu kan ibsan jiraattonni gara fuula duraatti maal akka nu mudattu hin beeknu jechuun yaaddoo guddaa keessa jiraachuu isaanii ifoomsaniiru. Loltoonni bilxiginnaa aanaa Asakoo keessatti qabeenya qonnaan bultootaa saamaa jiraachuun ifoome. Bal'ina isaaf jaaljigsaa sirnaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo ganda Haroo Aallee iddoo addaa Waraancook jedhamu keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa qabeenya qonnaan bultoota hedduu saamuu fi manneen qonnaan bultootaa gubaa turuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan namoota qabeenyaan isaanii saamamuun manni jalaa gubate keessaa muraasni maqaan nu ga'ee Hussein Ayyaanoo Cululii, Dhaqqaboo Dooyyuu, Jamaal Ayyaanaa, Abdii Jamaal, Hasan Bultee, Abdallaa Hasan, Muhammad Amaanoo, Jibriil Ayyaanaa, Qaasim Seefaa, Adam Bultee, Galatoo Gadaa, Adam Gadaa, Tamaam Gadaa, Muhammad Gadaa, Tulluu Baatii, Guutoo Booruu, Gannaa Amaanoo, Ibsaa Amaanoo, Gabii Amaanoo, Kadir Amaanoo, Amaanoo Boruu fi Haloo Wadaajoo kanneen jedhaman ta'uu jiraattonni ifoomsanii jiru. Loltoonni kunneen beeyladoota hawaasni horatee gandicha keessatti waan argan tokko osoo hin hambisin jumlaan ooffachaa kan turan yoo ta'u, beeyladoota keessaa loon qofti 500 olitti kan tilmaamaman ta'us jiraattonni dabaluun eeranii jiru. Saamichi ergamtoota bilxiginnaan hawaasa aanaa Siraaroo irratti raawwatamu jabaate. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarootti saamicha ergamtoota bilxiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu maddeen odeeffannoo har'aata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsan. Gandoota aanichaa hunda keessatti shiftoonni ajaja bilxiginnaan bobbaafaman torban darbirraa eegaluun maqaa deeggarsa milishaa jedhuun qarshii 1,100 guuraa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Kana malees jaleewwan hannaa fi saamicha irratti bobba'anii jiran kunneen waraqaa eenyummaa dijitaalawaa baafadhaa jechuun qarshii 500 jiraattota dirqamsiisuun saamaa akka jiran jiraattonni aanichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Lukkeeleen sirnichaa aanichaa guutummaa keessatti hawaasa qaala'insa jireenyaan muddamee qoonqootti waan nyaatee buluu dhabee rakkatuun gibira dabalatee maqaa gosa kaffaltii adda addaa tarreessuun dantaa dhuunfaa isaanii fi galiin irratti xinnisuu irratti argamu. Saamichi ergamtoota bilxiginnaan hawaasa irratti raawwatamu aanaa Guutoo Giddaa keessatti cimee itti fufe. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa bulchiinsa magaalaa Horroo Alaltuu keessatti torban kana keessa jaleewwan bilchiginnaa maqaa buusii miseensummaa jedhuun abbootii warraa irraa qarshii 60 fi haadholii warraa irraa ammoo qarshii 75 afaan qawween guuraa jiraachuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Buusii miseensummaa kanas waggaa tokko gidduutti marsaa sadaffaa nagee seeraa malee funaanaa kan jiran yommuu ta'u, hawaasni ofiifuu qaala'insa jireenyaatiin waadamee waan kaffaluu dhabuun gidiraa ulfaataa keessummeessaa jiraachuu dabaluun eeraniiru.
uummata Oromoo iraarsuun kaayyoo fi hojii idilee isaanii kan ta'e ergamtoonni faashistii bilisiginnaa ajaja koloneel Abiyyi Ahmadiin tolleewwan Oromiyaa cufatti akkuma fedhan bobba'uun dinagdee jiraattotaa qucarsaa kan jiran ta'uun ni beekama. Libaanos himannaa ajjeechaa dararaa irratti dhiyaateef jeneraal sirna Siiriyaa duraanii Damaasqootti dabarsitee kennite. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Libaanos ajjechaa fi dararaa du'aaf sababa ta'e dabalatee qondaala olaanaa waraana sirna Siiriyaa duraanii aangoorraa ari'ame Damaasqootti dabarsite kennuu ishee ministeerri biyya keessaa Siiriyaa beeksisee jira. Meejar Jeneraal Adeel Isaa ajaja abbaan alangaa mootummaa biyyattiin aangawoota Siiriyaa irraa dabarse kennuuf gaaffii dhiyaate hordofuun Libaanos keessatti to'annoo jala oolu ibsi ministeerichaa beeksiseera. Isaan ajajni hidhaa bakka hin jirretti abbaa murtii qorannoo Siiriyaatiin kennameefii ture. Ministeerichi himannaan ajjechaa dursee raawwachuu itti yaadanii namoota lama ol ajjeesuu yakka cimaadhaaf haala mijeessuu fi dararaa du'aaf nama saaxiluu akka isa mudate ibsee jira. Gocha waraana biyya keessaa fi waldhabdee garee kakaasuuf kaayeffatenis ni himatama. Isaan kanaan dura kutaa 17ffaa waraana Siiriyaa kan ajajaa ture yoo ta'u sirna aangoo irraa bu'ee jalatti aangoo bara 2016tti bulchiinsa ba'aa Deir Ezoor keessatti ajajaa humna lafaa ta'uun tajaajilaa ture. Ministeerichi dhimmi isaa amma abbaa murtii referaalaa Damaasqoo harka akka jiru kan ibse yoo ta'u innis karaa mana murtii yakkaa Damaasqootti akka dhaddachatti dabarsuu fi dhiisuu isaa murteessa. Walharkaa fuudhinsi kun kan raawwatamu yeroo aangaa'onni Siiriyaa namoota sirna mootummaa duraanii kanneen miidhaa lammiilee Siiriyaa irratti raawwatameen himataman irratti tarkaanfii seeraa fudhatanitti yoo ta'u kunis qaama adeemsa haqaa ce'umsaa biyyatti ta'uun ibsamee jira. Wanni ilmaan Oromoo abdii fi gaachana saba Oromoo waboo wabii saba isaanii dinagdeen jabeessuuf gumaacha taasisan haalaan jabeessanii itti fufaniiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan riqicha qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'anii jiran gumaacha dinagdee amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuun marsaa 15ffaaf qarshii impaayera Itoophiyaa 80,210 galii taasisaniiru. Haaluma kanaan miseensonni jaarmiyaa riqicha qabsoo bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'an ibsa ejjennoo akka armaan gadiitti baafataniiru. Nuti olola diinaa fi injilbeenfannu hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma ga'utti seeraa fi heera jaarmiyaan ABO waboo nutti kenne fudhannee hojjechuuf duubatti hin deebinu jechuun dhaama. Waboon aanaa Boosat magaalaa Doonii keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhachaa jiraachuu ifoomse. Abdiin saba cunqurfamaa waboon zoonii Arsadee har'a Hagayya 20 bara 2026 sa'aatii 8 irraa jalqabee hanga galgala gabaasni kun qindaa'etti godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat magaalaa Doonii keessatti kan argamtu buufata diinaa cabsee itti seenuun tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiruun loltootaa fi ergamtoota shifticha koloneel Abiyyi Ahmad hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo gonfatee jira. Lolicha irratti buufata magaalaa Jimaatee jedhamtu irraa humna dabalataaf garasitti deemaa kan turtes daandii irratti hattee hidhee olii fi gadi bittinneessuun eegdota barcuma abbaa irree salphina guddaan mataa gadi qabachiiseera. Tarkaanfii fudhatamaa jiru kanaan lukkeeleen biltiginnaa kophee ofirraa baasanii harcaasuun miillaan gara magaalaa Adaamaatti fiigaa jiraachuus Waboon aanaa Booraa keessatti tarkaanfii jajjabaa loltoota diinaa irratti fudhachuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waboon zoonii Arsadee kaleessa Hagayya 20 2026 galgala sa'aatii 12 irratti godina Bahaa Shaggar aanaa Booraa ganda Baartaa Saamii naannawaa daandii guddicha Finfinnee gara Moyyaalee geessu iddoo addaa mana barumsaa Baartaa Qoramtuu jedhamutti loltoota bilisiginnaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo gonfateera. Tarkaanfii fudhatame kanaanis goleessitoota waraana PP addaan wal fuutee cinaan tokko saamichaaf daandii guddaa gubbaa qubattee taa'uun walakkaan isaanii ammoo irraa bobba'uun leenjii dirqamaaf dargaggoota funaantee osoo deemaa jirtu haxxeetti hidhee tarkaanfii jabduu irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoo adabuun hooggansi waboo bakkeechaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Humni jajjabeessa waboon tarkaanfii akka bakakkaa ergamtoota faashistii PP irratti fudhate kanaan loltoota 27 ol ajjeesuun kanneen lakkoofsaan 30 caalan immoo madoo ulfaataan adabuu beekseera. Gama meeshaatiin bireenii yookaan PKM tokko qawwee AK-ammaa 8 hidhannoo fi meeshaalee waraanaa garaagaraa dugda ishee irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof gumaacheera. Tarkaanfii abdiin saba Oromoo waboon ergamtoota faashistii bilisiginnaa irratti fudhachuu jabeessuun zoonii lixaa aanaa mana Sibuutti loltoota bilisiginnaa irratti tarkaanfii fudhateen du'aa fi madoon adabee meeshaas irraa hiike. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon Hagayya 20 2026 ganda Guyyoo Xayyibaa bakka addaa Darabaa jedhamutti ganamaan loltoota hawaasa naggaa dararuuf bobbaafamtee daandii gurraacha irratti haxxee hidhuun baarudha itti ulee rasaasaan ergaa waadee booda loltoota hedduu du'aan adabuun kanneen hedduu ta'anis madoo damdammiin qabneen adabee injifannoo cululuqaa galmeesseera.
abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii bakkichatti fudhatetti milkaa'uun gama meeshaatiin qawwee akaamaa tokkoo fi hidhannoo tokko qophiilee waraanaa hedduu waliin dugda isheerraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof godhee injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii jajjabeensa waboon fudhatu itti fufuun zoonii lixaa godinoota adda addaa 2 keessatti tarkaanfii cimaa fudhachuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaa fi Daaremuu akkasumas godina Baha Wallaggaa aanaa Eebantuu keessatti humna diinaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Irree fi wanteen saba cunqurfamaa waboon zoonii lixaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Algeessaa magaalaa Aanichaa bulchiinsa magaalaa 2 keessatti daandii aanotaa ollaa wal quunnamsiisanii fi aanaa Daaremuu gandoota garaa keessatti hagayya 20,2026 ganama mooraa diinaa irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo galmeessee jira. Tarkaanfiin humna diinaa irratti fudhatame kunis magaalaa aanaa Algeessaa bulchiinsa magaalaa Soqee fi bulchiinsa magaalaa Diphaa yoo ta'u, humna dabalataa bakkoota garaa irraa gara bakka lolli adeemsifamaa jirutti fiigaa turtee fi aanaa Daaremuu Gandaaroo jedhamtu akkasumas bakkoota garaa keessatti barii barraaqaan mooraa diinaa aleeluun tarkaanfii guggubduu irratti fudhateen meeshaalee waraanaa irraa hiikuun injifannoo boonsaa galmeessuu beekseera. Ittuma fufuun godina Baha Wallaggaa aanaa Eebantuuttis barii ganamaan magaalaa Aanichaatti seenee aleellaa cimaa taasiseen mooraawwan gurguddoo 2 barbadeessuun humna dabalataa itti dhuftee bakkeewwan 3tti akka dansaatti aleelee turuu hooggansi waraana bilisummaa Oromoo